Garuu isa kana faana immoo waliisneerraa akkuma waliisnee jirrutti immoo inni kun dhufe jennaanii ishi jedheetanii walii gale malee waan macaafni jiru immoo nam beeka Maarqos dhiifa manaa goyti amma ati maqaa kee sirrii yoo barreeffattee deemtee maal rakkina qaba maqaa keessa sirrii barreeffadhu deemni rakkina hin qabu garuu asitti dogoggorri jiru jireenyuma kee boriif iyyuu obboleettii koo dhaggeeffadhu qarshiin kun sii deebi'allee sii deebi'u baatullee ganaa qorannee maa irratti walii galtanii akka walii kennitan gaafa turan garuu jireenya kee keessatti dhaggeeffadhu nima akka nu barsiifamne yookaan akka beeknuttis ta'e kan namni kamiyyuu beeka akkuma seera amantichaatti osoo abbaa manaa qabdu abbaa manaa lammata kan biraa barbaacha deemuun ejjatti ilaalama kana beeki. Kanaaf waaqayyo sanis sababiin nan isa dhiiseefini si galee sababii inni qaqqaan deemaan jira galaane ajjala yoo jiraat lakkoofsa san sitti meesanii barreessitti kottu ol seeniitti kana nuuf haa xumuraniishi an deemeen jira ni dhaggeeffadha garuu eerfooniiti. haa ta'u bakka haasa'uu hin dandeessu. Marcos. Koi kenna. Koi kenna. Al tokko sitti hin deemte. Amma isa kana bira darbina. Jaartiin ishee waamaa jirti rakkoo qabatte kanatti jechaadha. Iddoon kaata dhiise siin jettu kanatti wal dubbisaa turan barreessaa fi turtee walii dawwalaa turan. Silkii ishii gaafan xalafu barreeffama inni barreessuu fi dawwala ishiin dawwaltu muluu argaan turan. Igalee? Okay. Inni rakkina qabu gaa inni lubbuun jira. Mee ammoo gaafii tokko nusi gaafadha. Gaafa kana qarshii kana sitti laatte yookaan walitti kennitan gaafa sitti kennite ati maal jettee harkaa fuute qarshii waliigalteen keessan maa irratti ture? Qarshii narraan qabdu. Narraan qabdu qarshii. No deebistee taafi? Narraan qabdu sirumayyuu. Takkuma sitti laanne? Dhugaa waaqayyoo moo? Dhugumaan qabdu. Mee waaqayyoo haadha konan agarsiisin qarshii sitti laanne jedhe. Titti maan jira kakaan barbaachisu narraan qabdu jedhe. Maasoo obboleessoo dachii rogaa dhibban jira dhaggeeffadhu obboleessoo. Dhaggeeffadhu sitti maan jira dhaggeeffadhu. Obboleessoo dhiisi. Qoyina dhaggeeffadhu ati na dhaggeeffadhu. Leekkamin isuutu maasee leekkamin rakkina qabu. Haara leekkamuun barbaachisu Maarqos na dhaggeeffadha. Dubbii kana caala dubbachaa turre torbee darbe. Kana caala dubbannee rakkoon qabaanis nama namaa fi ishiinis dhirsa sana fiddee waan dhugaa jiru dubbannee jecha ishiin amma jette jecha dhirsan qaba jette dhirsa otoon qaba kennaa naan jette yeroon dursa jaalala gaafadhu. Jecha sanas dhugumatti kennaadhaan jedheeraan otoon jedheenii jiru akka wal na gaafateen akka inni dursa na gaafateen dhirsan qaba akkasittiin biyyaa dhirsan qaba jedheera jettee wangeela baatee. Rakkinan qabu isatti hin deebina isa siin kaanne barsa. Sana siin kaanne kaa obboleessoo gaafiin si gaafadhu dhiistee kan biraa deebisaa jirtaam. Amma isa sanan qulqulleessuuf deemaa jirra kennaa dhaggeeffadhu waan asi gaafadhu. Eelana dhaggeeffadhu. Qoiga. Obboleessoo amma waa'ee abbaa manaa sana dhiisati. Na xumurachiise. Kanaafuu dhirsichi dhufee inni dhugumatti ani hiikeera ishirraa dhimman qabu jedhee ittimee kana waliigne kennaa jaalatte haa jedhuuti. Kennaas immoo dhufee mucawoo koodhaa maaloo dhiisi jedhee hin gaafanne haa jedhuuti. Ishiinis immoo dursite dhirsan qaba kennaa ani dhirsa biyyaan qaba jedheera humnaan kennaan na jaalatetteemi. Wangeela baattee akka kattuuti waa'ee birrii sanas immoo rakkoon qabaanis wangeela baadheen Galatoo ulfaan gaafii baay'ee naa deebisee qoy tokkummaa nan fixa qoy gaafiin gaafa yeroon tokkummaa gaafii gaafa dhumaa na jala qabatte yoo naa deebise naaf deebisuu dhiisisu dhugaadha obboleessoo waa'ee dhimma isheen sana hunda sobdee isa bira geenya ana waan asi gaafadhu waan biraadha ati waati deebisaa jirtu waan biraadha qarshii ati takkaa manatti hin laanne jechaa jirta? Natti hin laanne jechaan jira afaan Oromoodha miti. Mee dhugaa waaqayyootti hin kakattaa qarshiitti laanne doggoraa isa kennistuusi dhugaas qabaadhus adhabus rakkina qabu deebisi jechaan jiru. Sitti maan jira kakannee adda baanaa dheera kunoo kakannee adda baana rakkoo. Amma isheen amma qarshii waliigalteedhaan isa ta'u doggoris kan ishee ta'u kan keessa ta'u qarshiin si biratti kennameera moo hin kennamne? Sitti maan jira miti maa ina dhagaan jirtu? Eshi. Kanaafuu na harkaan qabdu. Waliif amaanaam naa jenneerra miti yoo ragaa qabaate rakkoon qabu ragaa ishiin naa gaafattu yookiin amma isaa walii amanamu bira jiru mati gaafeeti gaafa dhiistee kan biraa deebistee na xumurachiisati. Kanaaf iyyuu irraan qabattee miti nama namaafis hin jedheera kan gaddas dubbadheera irraa dubbachaa jira. Kanaaf iyyuu inni kun rakkoon qabuuti dhimmichi sun xumuramee edda dhimmichi mucaa sanarra xumuramee ishii wanti jiru muluun xumuramee waa'ee birrii nan kakadhaaf. Ishiinis immoo
kenna siruma irsan qaba jedhe kennaadhaan irsan qaba Okay, koi. Atamma kan jedhaa jirtu. Atamma waan asii ammallee taanaan hawaasi nama 2,200 saggeeffataa jira. Ilaal. Isheeni sirriidha dogoggora isheetti muraa jirra. Amma waa'ee dogoggora isheetii abbaa manaa fadha humnaa keessaa baanee immoo gara qarshiitti deebinu. Yeroo wal jaallattan sirriidha wal jaallachaa turtan qarshii sitti hin kennine. kan dubbachaa afaan oromoo dhaabar irra deddeebiin sitti amma carraa mee yeroo tokko carraanaa kenna Maarqos kanatu jira ani waa tokkittiin barbaada abbaa warraa kun intala kana dhiise inni biyya jiru sun namicha sana fayyaadaa jiran dhiiseera moo yeroo siin dubaa jirtu wal dhiisanii kee itti deebi'ee moo wajjumaan jira nama sarraa adda baafachuu barbaade lakki dhiisee kee itti deebi'ee wanta naa deebisuutu beeka deebii isaarra dhaabbadhee kennaan dhugaan maallaqa mucayyoo kanaa hin fuune yoo ta'e yoo ilal walii galtee jiraa hin gaafanna waan ta'e maallaqa mucayyoo kanaa itti kennite kana yoo hin fuune ta'e wangeela baatee hin fuune dheeka kata isheenis akkan biyyattii rume itti meeraa rakkoon qabu jedhee na jaallatee sin fuudhanaan jedhee jettee wangeela qabattee kakatti yoo taate kakaan kan raawwatamu jechuudha. Isheenis tarii gaaruu danda'a fakkeenyaaf abbaa warraa hin qabu jettee yoo itti dhufte tarii miirri isaa xiqqoo booda immoo dhaga'uun miira jeequu danda'a waan ta'eef isheenis gaafan kennaa kana jaalladhu abbaa warraa qabaa kennaa jedhee abbaa warrummaa akkana qabutti meeraa rakkoon qabu jedhee na jaallate jettee isiinis wangeela ol fuutee wangeela biraa qabdi miti qabdee kakattii jechuudha. Innis birrii isheen mataa jirtu kana 3,000 tokko birrii Dubaay 3,800 Suudii irraa galeetti. Inni Suudii risiitii qaba ta'uu danda'a. Inni Dubaay immoo harkaanitti kennite natti fakkaata akka dubbattetti. Deebi ragaa waan matteetti si biratti itti kenne jennaan inni hin argine jedhe. Akkanuma jedhe fakkaata akka keessa jira deebaan wajjin naqeera bakka isheen jirtu. In argine innaa maallaqni itti kennamu waan hin argine jedhu kaasee hundi goggoruu baadhe naa sirreessu. Ela ani isa kanaafis wanta dhaamu wanti nuti abbaa warraa barbaadaa jirru mucaa kana kaampaaniin banadhaa maallaqa kana jettee harkaa fuuta yoo ta'e baanis ta'e kaabaanis ta'e kibbaan sirraa qabdi taanaan waaqayyoo bor gatii humna gatii sii kaffaluu waan danda'uuf deebisuun dirqama taati garuuti mucaan kunis immoo si sobdee si as taalaltee si galee abbaa warraa ishiin qabu jettee si goyoomsitee si jaallatte yoo taate booda abbaa warraatiin walitti dhufte ta'e dogoggoree jettee dhiifama si gaafachuu danda'uudhaa qabdi jechuudha. Dogoggora sanaaf natu dogoggoree siin miti dogoggoree anaan bira jettee dhiifama si gaafatte jechuudha. Garuu maallaqa ishee waan akka kaampaaniin banaa minaaminiin kaampaanii banannaan harkaa fuute taanaani birrii 3,000 miti 300 numa deebi'a. Sababni isaa waa nama har'a fayyaa qabdaa bashannanuu dandeessaa olii gadu taaluu dandeessaa faayidaa siin qabu guyyuma 2-3 caaltu jechuudha. Kana akkatti yaaduun barbaachisaadha garuu jirri dachuu kakachuu waan oolu miti namni kakanne abbaa yakkamaadha jechuudha. Nama kakanne isaarra wayitu jira jechuudha. Garuu kakaan lachiin jiraatii qophaa'uu qabaa jechuudha. Isa kakachiifamee si wanta hafuuf hin jiru. Isheenis kakaa itti kenneera jettee tokkoffaa maallaqa kana itti kenneera jettee kakatti wangeela baatte maallaqa kana itti kenneera jettee maallaqa ammatti kennite wangeela qabattee kakatti jechuudha. Itti kenneera jettee inni immoo natti hin kennine jedhe ta'e wangeelatti amanuu baate lakki maallaqa kana natti hin kennine dhee kakata jechuudha. Indaganaa isheenis immoo utuu abbaa warraa an qabu beekuu na jaallate itti meera akkan duraan abbaa warraa qabu. Na jaallata ka jettus isheenis hin kakatti jechuudha. Ulaagaa kanaan deemuu danda'uudhaa qabnaa jechuudha. Waliigallaa akkasitti. Rakkoon qabu kana irratti waan barbaade maan taane nama namaa fi kanaaf iyyuu isheenis dhirsa qaba biyyaa dhirsa koo biyya jiraa jettee akka kakattuuti rakkoon qabanis naan kakadhaaf. Akkas karaa nagaan kana jechuudha. Inni dabalataan immoo aariin qaba beektuu dhimma kanarratti. An kennaa faaraan jiru amma abbaa warraa kanan barbaadaa jiru kennaa jaalaa ofiifan miidhamaa sanaaf anin iyyi miidhamaa sanaa dubbachuun barbaade miidhamaa biraatu jira. Miidhamicha waa medinaa dhufu maalinni koo beekaa dhufti malee dhufaa ture kennaa naaf
Anna micha sana fidachuu caalaa TikTokiin qabbaan. waa Intaba fayyadamaa Marcos turan. bornatti dhufuu mala namni kun wal dhabeesidhaan. Si galee namni nama barbaadamu kun borimmoo na barbaadee natti dhufuu mala. Itti sheer godhadhi naaf iddu. Ilaalgaa amma wanta barbaadeef miidhamaa kanaan kennaaf ishee dubbachuu caalaa miidhamaa wayitu jira nama nu hin beekne sana jechuudha. Tarii namichi sun shawwadaminaa laata? Isin shawwaduu dandeessi. Isa sanas yaaduu danda'uudhaa qabna. Nama sana ofinne waan argannu qabna jechuudha. Amma kennaa qofan fayyadu namni sun yoo dhufe. Tokkoffaa dhugaa wayii ergata waan eegasiin dhageenya wayii dhaga'uu deema. Sapiraayiz ta'uu deema. Waan eegasii quban qabne wayii. Tarii jarri kun lacheen shakkii walitti dubbataanu malee namichi tarii icciitii kana keessa galee hin beeku. Tariiti waan deeme kana. Tarii maallaqni akka walitti amma jarri wajjin jiraatan kana wal argan kana quban qaba. Lakki owwana namichaan isiin kun maal jetti Qorontoos lakki an argeen beeku jetteetti himte ta'uu mala. Kennaa wal argeen beeku jakoo rabba qabu jechuu dandeessisa. Kan silkiin dogoggoraan sitti kennamaa riyyuu sababii kanaati. Waan Obboleessoo obsati. An ammas keessatti gaa dhiifama naa godhaati miidhamaan sunis dhugaa isaa argachuu qaba jechuudha. Amma argitanii isa tokko dubbannee isa tokko cinaatti ganne yoo deemne faayidaan ta'u. Miidhamaadha waaqayyotu dubbata yookaan rabbitu dubbata jechuudha miidhamaadha. Sababni isaa xabaqaa nu dhaabeefi jechuudha rabbi. Amma namichi kun tariitii icciitii Qorontoos kunii fi kennaa wal faana qabanu hin beeku. Waluma janajjananii onlaayinii irratti bakka wal janajjananitti beeka ta'uu danda'a. Wamma tokko quban qabu miskiintichi garaa qullaa baadiyyaa Oromiyaa keessa jireenyaan nyaata kaaroo qabaa jiraataa jira ta'uu danda'a baadiyyaa Oromiyaa kana keessa. Sirii galti bitee ma dubbiin miskiintichi jechuudha. Jarri kun asii onlaayinii irraa akka fedha jireenya bashannananii akka fedha itti bashannanii miidhamaa jiraachuu danda'a jechuudha. Miidhamaa sana ammoo dubbachuu danda'uu qabna ka gatuu hin qabu. Amma dhufee sapiraayiz ta'uu deemaayii. Sirii galee. Hai amma dubbii sirrii hagammaatti dubbatte kana na gammachiise. Dhugaa hunda keessaa jechuudha. Hundus na gammachiisa garuu inni atama dubbatte kun tarii dhugaadha. Namni kun out of network jira. Akka keenya yookaan akka isaanii kana accessii network hin qabu. Maal keessa akkan jiru kan isaallee hubachuun murteessaadha. Maal irratti ol lolan ishee balleesse moo isa balleessanii ol lolan erga ol lolan inni iyyuu osoo dhuguma dhimma isheen qabu ta'e silkii ishee irraa intinaa sana fidee hin gaafu ture jechuudha. Haadha manaa kooti jedhee hin falmu ture. Sigale. So sanallee ilaaluun dirqama yoo dandeesse atamma wanni godhuu qabdu akkuma taate silkiinis ta'u yoo tiktokii qabaate illee fidanii dhugaa jara kanaa sadan wal biratti dubbachuu wayya natti fakkaata. Amma kennaaf inni isheen kakatanii deemu amma fakkeenyaaf. Wama ta'anii kakatanii deemu fakkeenyaaf. Inni sun garuu miidhama isaa cimseetti fufaa nuti finneen gaafannu ta'e. Inni miidhamaa jechuudha. Tumsuu qabna miidhamaa waaqayyootu dubbata jechuun si dubbachiisa miidhamaadha bar. Si'uma kana dubbachiisa. An jara kanarra miidhamaa biraatu jiraayii ka jedhanu jechuudha. Amma miidhamaa rabbitu dubbataanii sababa si godha siin akka ati dubbattu si godha jechuudha. Tokkuma mucaa kana wajjin haasaan jiratte miti aga kanatti otoo wajjin haasaa jirtu ela onlaayinii illee fayyadama mucichi. Akkamittiin fiduu dadhabdi. Walitti araaramne wajjin haasaa jirrachaa jirti sayyuu. Otollee wallollee adda baanee jira jette haa ta'u wajjin haasaa artii wajjin walii dawwalaa jiru akkamittiin fiduu dadhabdi. Yeroo kenninaaf meegaa irra gaa. Lakkoofsa bilbiluuf yaalaa jirti tokkummaa. Galaanee maal jette waan mataa jirti. Lakkoofsi siinatti kennite inni dura Amaariffa dubbataan Amaariffa waliin beeku. Inni dura ammoo hin dalagu. Kunoo. Baadiyyaa Oromiyaa keessa nama jiru fakkaata. Galaanee lakkoofsa barreessime. Mucatiyyoon firii taati sayyuu. Mucaa miskiina dararamaa jiran Oromiyaa keessa jiru sun. Qoy kun akkas yeroo hundumaa biizii jirtu yoom yeroo argattee kennaa kana janajjantiyyuu naa galuu deebar. Eeggadda firii jirti turte irra tarii madaamii bakka ta'eetii dhufte moo maal jettee? Yeroo sana biizii miti. Yeroo sana biizii miti. Deebee mee waan jara kanaa maal beekta jaarsummaa sifaa waan matte? Deebaa. Miiti irraa bahi. Wayyee dubbachaa jirtu warra amma isin daandii sirriirra jirtu. Jarri lachuu akkuma isin jettan walitti fidaati abbaa warraa fidaati isaan booda jarri lachuu amanamanii haasoo akkanasi. Waan kana icciitii jetti Qorontoos kuni icciitii beeka siin jedhaa jirti maal beekta?
Isaanu deeman bari citeen beeku sanarratti ciitii dhoskaa kan qaban dhuunfaatti isaantu qaba. Kanaan inni beeku immoo isaanuu xumuraa jiru asirratti. Waa'ee birriin kennaatti kennamuu kana hoo akkamitti beektu? Isa isaan lamaan waliif amanaman namni dhiyaate tokko waa Ati akkamitti beekta? Jarri nama namanu argite moo hin argine? Isaan wal mari'atanii waa walitti kennan isaantu beeka. Riyaan lamaan waa walitti hin kennanis kennuu danda'us kennuu dhiisuu danda'us beeku. Ani beeku akka isaan walitti kennanii dhiisan isaan lamaan tol beeka. Walitti kennuu danda'u. Ati argiteetta moo walitti kennuu argiteetta moo hin argine? Hin argine. Akkaataa ittiin walitti kennan hin argine. Akkaataa miti birrii walitti kennuu argiteetta moo hin argine? Anaan mari'atanii miti kan walitti kennani. Ani akkasumatti nagaa isaanii fi hiriyaa ta'uu isaanii waliin haasa'u. Deeva. Siin mari'atanii miti ati illee quban qabdu. Wanna tokko hin beektu. Garuu maallaqa akkasii maallaqatti kennite argiteetta moo hin argine? Ani wanta arge isaan lama waliif amanama waan kan. Anan keessa waan isaan lama waan walii amanamuu qaban walii amanaman. Tokkummaa namni baay'een beektaati gaaffii namni gaafate dhiisaniitu kan biraa deemu kan nama aarsu sana bara amma inni kan inni si gaafate beektes beekuu baattees akka qarshii walitti kennan beektaa'oo quba qabdaa'oo nama waan hubachuu qabdu jechaadha jarri lachuuyyuu xumurachaa jiru jarri lachuuyyuu walii galan kana jiddummoo wanti xaalqa galchee ati waan beektu qabdaa'ii afaan oromoo kun isin galaa jiraayi. Ani wanti quba qabu isaan lamaan hiriyaa ta'uu isaanii nan beeka sirriitti malee qarshii walitti kennu isaanii quban qabdu. Qarshii walitti kennu isaanii walitti kennuu danda'u ka qarshii waaniif walitti kennan beeku ani birrii biyya erguu isaa yeroo tokko keessa birrii isaanii biyya ergee beekan. Akkaataa isaanii walitti kennan. Kennamti biyya ergeefit ture abbaa korratti waan irratti naa gashedhanii yeroo sana sa'aatii sana guruupii irratti dubbatanii dhageeyyus. Guruupii irratti wal himatanii jaarsummaadhaan biyya galcheefi? Laa jaarsummaa miti. Jaalalaan waan haasaanidha kun waan jaalalaan haasaan malee wanti isaan keessaan wal lolan minaamina hin dhageenye jaalalaan waan haasaanidha. Akka Qorontoos kun kennaatti maallaqa kennite argiteetta moo hin argine? Hin argine anis. Argeera siin jechaa jirti kasiin. Qorontoos haa dubbattu kaa kottu dubbadhu iddoo kamittan argeen. Giifti as deebii mee kottu dubbadhu. Aboo madaamee bira jirti. Inseene kottas deemi dubbadhu. Elias. Oyyee. Elias yeroo duraa giruuppii keessatti giruuppii qabna afur taanee galaaniin illee jirti galaaniin illee ol nu gashuu yaalimee tokkummaa galaaniin illee haa dhufu. Laaleen dhabe. Fabreetii jala jirti mee achumarran keessaa yoo si barreessiteera ta'e ilaali. Lakkoofsa tokko barreessi. Nan arga silaa naan barreessina keessoon illee silaa nan argaa. Galaani keessaan illee barreessiifiiti tokkummaan akka inni ol si gashuu godhi. Tokko hin beekta Elias yeroo illee giruuppii hi'annee keessaan giruuppii hi'annee hanna kennisiise yuusi'a dhugaa wangeelaan macaafa qabannee kakachuuf jirraami. Atis immoo hin kakatta hin beeku jette galaaniinis illee uftee hin beeku. Ani waan kana gidduuyyuu hin qabu jette ishinis illee amma bari inseene wanta hubachuu qabdu jechaadha. Ani barra amma kanan jechaa jiru birrii kana walitti kennuu dandeessu dhiisuu dandeessu. Ani amma birrii kana sinii kashii fuudhee walitti kennuu hin argine. Isa walitti kennaas mari'adha. Dhageeffadhu kaa inseene wanta hubachuu qabdani wanta kakaddu jechaadha waan biraa otoo hin taane birrii kana walitti kennaas mari'adha kennuu baadhaas mari'adha. Waan mari'attanitu miti. Birrii kana sa'aatii walitti kennitanitti dhugaa rabbiin hin argine ammas jaalattu jibbitu isaanii sun dhugaa sasitti dubbachuudhaaf. Sa'aatii si walitti kennitanitti hin argine. Argitee akkasiin hin jenne hin beektaan jee malee aniif birri walitti kennuu keenya mee mucaa wallaggaa kan jedhu erga silaa nagalchii hin tarii nama information fi gargaaru ta'a hin beekanii nama tokko buusiti mucaa wallaggaa kan jedhu kan yookaan isa ta'uu danda'a yookaan nama tamma galana jettan kan akkaawuntii jiratee dhufuu danda'a ta'a hin beekamu mee waan inni jedhu irraa dhagaye abbaan shamarran wayiiti mucaa wallaggaa nagalchii erga silaa nagalchii hin jetti. Qoy maaster koo si deebisa habiibi mooti maaster si deebisa. Mucaa wallaggaa kan jettu. Galaaniin hin jirtu laal gala. Galaanee wallaggaa hoo jiraatti galaanee wallaggaadha. Mucaa wallaggaa kan jettu dhalaa kun mucaa wallaggaa. Galchi mee argaa jiru Maarkos. Isheen immoo mucaa wallaggaa. Ani moodeetara hin qabu galchuu hin danda'u. Qabda boomora Maarkos moodeetara qabda maal taate? Isa tokkorraan qabu ishee xiqqaarraan qaba leeqarraan qabu. Akkaawuntii biraatiin dhuftee. Akkaawuntii guddaan hin jira bee. Mucaa wallaggaa. Miliyoon fooloo kun akkaawuntii isa miliyoonaan hin asirra jira. Mucaa wallaggaa. Nagargaara kan mootummaa dhabbaa keessanii ija babaabtu jala seesanii moodeessanii jasboochi. Ilaan maal godhaa jirti? Argaa jirtaati?
Koi barreeffataa jirti. Mucaa wallaggaa barreeffadhu irra deebii barreessamas. Baay'ee cinqamtee erga silaa barreessitaa. Mee waan ati jettu Amaatu jas waan hin barreessitu ree amma konkittiin. lakkoofsa barreessi hin je'era waan ta'eef galaaneen lakkoofsa barreessitti ol galchishi lakkoofsa nani barreesse je'i barreessi galaanee lakkoofsa ni sitti Piraayiveetii irraan kaafnee mallee akkaawuntii isheesiin. waan kaafteettu miti. Galaaneen jirti galchi jechaa. Galchaa ijoollee galaanee mucaa wallaggaan jirtu Maarqos. Kan isiin jedhe barreessi galaanee lakkoofsicha amma. Ela barreessaarti tokkummaa kunoo lakkoofsa tokko barreessaarti kunoo baay'ee barreessaa turte erguma silaa barreessitiin ilaalaa ture bakka deemte fakkaatan rifattee deemte. Galaanee ergadheera qoy galaanee ergadheera. Piraayiveetii irra jirti ergadhu jedhin. Gastii gattuqi waan anneen gada si agarsiise galaanee. Piraayiveetii irraa baafachuu hin dandeenye mucattee agarsiisuu wallaale piraayiveetii irraa baafattu sila. Galuu ko mooditara jas baa waliin an taa'eera bara amman fayyaa keessii gadara mitiima. Harkis laalaan jiraamne. Argeera galcheera isii galcheera. Ishi galoo maal beektati immoo? Malleen diddee qabachuu ofirraa deebiste. Galoo galaanee. Nagaa oltanii? Nagaa ollee akkam jirtu? Jira nagaa tu galata waaqa. Baga jiraatte ishi waan jara kana maal beekta maallaqatti kenniteetti moo kennine maaltu jara kana gidduu jira? Siyyuu kan akka abbaa warraa qabdu kennaatti mee jedha odeeffannoon akka dhageenye jirti. Hayyeetti fufi. Maa jalqabni sareeffanu fareeffuma dhufee galee ammuma sammaa nageenye waan ture. Waa'ee jara kana maal beekta? Waa'ee kennaa fi maal maqaan kee giifti? Intalatti? Ifa go'ika tokkumma maalan deebisa kana? Waa'ee intalatti waa'ee maali? Fakkeenyaa fi maallaqatti kenniteetti moo kennine hariiroon jara kana gidduu jiru maali? Maal beekta nutti? Kennaa fi shifaan. Egaa duraa amman beekutti jaalalumaa wal faana turanii. Ishi. Gaama jiruun maallaqa ammoo irraa ni qabdi. Amma birrii isheen beeku itti laatteetti garuu ni qabdi irraan. Itti laatu si akkamitti beekta birrii amma isaan beektu? Akkaataa qaba dubbiin sumni tokkummaa beektee. Mee akkaataa kanatti? Dura wal jaallatanii moo waliin turanii waliin jijjiiramna kan jedhan immoo hin jira gabeetta yeroo namni walitti dhufu. Akkaataa kanaa walitti dhufanii. Inni kana abbaa warraa isa biyyaa dhiifteetti? Wal lolanii jiru safaan dhaabatee jira yeroo sicha haasaan isaanii. Hin beektaa? Dhaabatee jira yeroo sicha amma immoo walitti deebi'an yeroo soban qabu. Araaramanii jiru ammaa maatii araara deeme. Hayyee ishee akkamitti itti kennite mee akkasii itti kennite jedhime hayyee. Itti bilbilanka. Abbaa warraa isa biyyaan beektaati? Narratti hin dawwaliin har'a dawwalaa jirtan asuma keessa teessanii. Asuma keessa teessanii? Eenyuun as keessaa sitti bilbile warra gatti keessaa? Isheera moo'is? Lak nama biraan irra dawwalaa ishee miti dhugaa. No isheera moo'is adutti rakkoo qabu. Dhugaa waaqayyo ishee miti kiristoos ishee miti nama biraa dhugaan dhugaa waaqaati maa eenyuuf jeen sobama ani nama ganaa wala deemaa jiru. As keessa teessanii nara shakke. As keessa teessanii nara shakke bar. Ennaa isheen jalqabumayyuu dhugaa waaqayyoo birrii kana hillaa'u hojii maal hojjetta yakennaa ani birrii kana hillaa'u sittiin kennuu sin amanuu waadaa naa galte malee jette sii galee. Waadaa maali? Wal fuunaa kamaan beekareeni. Wal fuunaa natti fakkaata. Guruuppii keessa jirta moo si akkana jedheen jetteette sitti himte moo? Giruuppii keessa jira. Giruuppii nama afurtu jira. Giruuppii sana keessa sii galee. Arfan sun eenyuunni? Mucaa deebaa jedhamu kana kennaadha, inseeneedha, anadha. Ayyee itti fufi deebaa waan kana irratti waan jiru ilaallaa ishi. Waadaa maali naa seenii itti fufi?
Enna amma waadaa naa galtutti birrii koo hillaa jettenna waadaa ni qabna dura wangeelaa walii galleerra miti anaaf ati gaafa inni jiru iddoo Galaanee fi Eeliyaas jiranitti waadaa naa galii jettenna Galaanee fi Eeliyaas wangeela caalanii anaaf ati wangeelaa waadaa waliif galleerraa jedhe mucaan. Waadaa maal jedha walii galan? Hin beeku tokkummaa isaan lamaantu beekasa waadaa keessa hin beeku ani waan tokkoyyuu. Wal fuudhaadha moo waadichi maaliidha? Inni siinaa galeetti maali waadaa maaliiti? Isa kana dubbicha isa kana isaanitti deebisi isaan lama waliif haa deebisan isa kana isa dhagaye qofaan sitti maa jiran isa isaanirraa xumurii. Ennaa isheen immoo iddoo Galaanee fi Eeliyaas beekanitti hin barbaada waadaa jettennaan isaa wangeela caalanii gaafa inni jedhu. Ennaa saniin booda jechi dubbatame jira jechuudha. Isheen birrii kana hin kennu maaliif hin kenna birrii kana amma hojii isaa barutti jennaan ittiin hojii jalqabaa gaafa jedhu hojii sana namoota faana hojjettu natti himi namoota sana baruun barbaadaa jennaan achi booda akkamitti na amanuu diddee enne wallolan iyyuu yeroo sanatti dhugaa waaqa. Ennaa maqaa namaa xabuun barbaadu namni wayii ufeetu maaliyyuu hin amante jecha sanas irraan darban dubba'u maaliyyuu hin amante maallaqa irratti amanuu abdee hanja'u namni wayii dubbate jechuudha. Daabboo kee kennuuf iyyuu namanteeyyii maallaqatti kennuu amanuu dhabdee jedhu. Daabboo iyyuu amantee kenniteef hima. Ayooti nuti afaan Oromootiin obboleettii kun nuti nama barate. Ati ila dhaggeeffadhu ila gaafa ragaa ba'anii koy Galaanee gaafa ragaa ba'anii exactly jecha gaaf sana dubbata mana seeraallee amma biyya kana dhugate. Eenyutu daabbooyyuun kennitee fi birriitti kenni jedhe? Deevi. Ammani waa'ee akkasiin dubbanne waa'ee akkasii dubbachaan jiru maaliyyuun amantee maallaqaaf amanuu abdee isa jedhani gidduutti irra darbeera dubbii irra darbeera maaliyyuu hin amante maallaqatti Deevi. Maqaa namaa awuun barbaadan asirratti. Barra gaadha bari nuti maal amma sii galeeraan giruuppii nama furiiti. Qoy giruuppii nama furiin tokkummaa. Giruuppii nama furii keessaa tokko isheedhaa Deeviidha. Tokkummaa maa qorqortamma dubbii. Kanan dura sitti dubbadhes kanuma bar. Intalli suma sinii deebisaa jirti. Kanuma namni dura sinitti dubbadhe intalli sinii deebisaa jirti bar. Jara wallollaan wal manaa waliin deemaa. Wallollaan wala manaa waliin deema jenneerra barkanuma wanta addaan jiru. No, isa sibiira nuti dubbatte miti inni siin dubbataa jirtu mooti sorry. Kan dubbanne waa'ee kanaati malee waa'ee kanaa miti hin jennaani dura. Qoy mi'aati obsati. Eenyutu daabbooyyuu amantee kennitee fi maallaqa shakkitaa jedhe giiftii natti mabbicha. Deebaama akkas jee giruu birratti deebaan akkas jennaan ishee yeroo sanatti cufattee baate. Maaliif hin beeku nuun jedha reewwa kana jedhee kayyetti fufi. Amma oduma isiitati ijoolleen kuni haa kakatani isaan booda waaqayyoon itti haala barbaachisa waan beektu ayyee maaltu ta'e sana booddee daabbooyyuu amantee kennitee fi maallaqatti kennuu dhiiftaa eega jedhee booda maaltu ta'e. Maallaqaaf amantee abdaa jee gaafa akkas jehu isheen aarteellee ni baate saniin booda adeemsuma keessa immoo birrii kana meeqa ta'uu hin beeku garuu immoo ergasiitii maallaqa ishee kana itti laatteetti intalli kunneen kanan beekaa akkasii. Itti laatuu si wal dhabdee baate waan ta'eef akkamitti beektu? Ugaa waaqatti laatteetti. Guyyaa biraa walitti deebitanii haasoftaniittu giruuppii. Jechuun diddee baate nama diddee bahe tokko akkamitti. Ergasiitti deebi'ameera tokkummaa ergasiitti deebi'amee walitti iyyuu araaramanii ergasii araaramanii walitti iyyuu. Akkasii. Eega deebi'an sana maal dubbatani? Eega deebi'ame booda. Ora gooftaa Yesuus ani sayyaada uga waan dubbatame ergasii immoo dhumatti araaramanii. Fakkeenyaaf maallaqa kana kennuu irratti lamaa ni beektaa? Wal dhabanii adda ba'ani maallaqa irratti. Mitiire maallaqa kennuu akkamitti kennuu barte kennuu immoo akkamitti barte? Kootti sammuu kajee waadaa sana koottu nan sii galaa koottu nan sii galaa guyyaa barbaadde koottoon waadaa sana nan siif galaa sammoonni sii galee mucaan guyyaa barbaaddetti koottuu je ennaa isuma irratti otoo jiramu immoo inni gidduutti biyya galee natti fakkaata. Otoo biyyan galiin dura moonni as ufanii maturan abudaabii makanaa. No, jechuun maallaqa sanatti kennuu walitti deebi'amee waadacha galamee wanti jiru maa inni wanti qabatamaan. Ani waadaamee akka galame hin beeku maallaqni irra jira abboonni kan waan beekamu. Akkamittiin jedhee bara akka isaan nutti mika giiftii ko. Deebi'anii araaramanii jiru.
maallaqicha kenneeraaf siin jettee moo akkamitti barte reenutti mika kadhattan bare jedhu. natti himteette maallaqa irraa qabaa birrii 3,000 fudhatee deebiin irraatti. 3,000 irraa qaba jettee? Narraa fudhatee deebi'eette. Shoo. Dhaqee. Deevati maaliif iyyi daabbooyyuu amanteetti kennite maallaqa amantee dhabdaa itti kaatee nutti mudii deree kanaaf deeva. Bara biyya jaallatan. Calqaba sinitti meera baran sinitti aseera. Sa'aatii birrii isaan walitti kennan hin argine malee kan isaan wal lolanii wal shakkan guruppii keessa walitti araarsin irra siin jedheera bara. Maallaqa kenni jette katti kenni jedhaa turte biti maal akkana jedhe. Elaa waa'ee maallaqaa miti amti jarri wala manuu dhinnaa wala manaa wajjin deema erga jireenya waliin jammarrattan erga wal jaalattan erga jaalala dhugaa waliin qabaattan wala manaati waliin deema wal shakkuun sin hin barbaachisu. Waa'ee maallaqaa miti jette deeva waa'ee maallaqaa miti jette daabbooyyuu amantee. Waa'ee maallaqa walitti kennanii. Waa'ee maallaqaa miti. Ageeffadhu tokkummaa dubbiin jijjiirini. Dubbiin jijjiiruu miti barisa siin jetten siike yeroo iffattan siike. Afaan kee gara daabbootti gamaka. Kanaafuu kan nuti araarsine wal shakkiina. Ammas na dubbisuudhaaf asirratti jechicha bar. Wal shakkiina sin nama waan akkanaayyuu waliin ta'aa jirudha. Waan ammanaa irratti immoo akkamitti wal shakkitu wala manaati waliin deema wal shakkuun sin hin barbaachisu jennee dubbanne waan dubbanne irraa garuu sa'aatii isaan maallaqa walitti kennanitti hin arginedha. Ammas gabaa uumata. Hawaasni gara dhaabbootti qabu wallaahi. Okay. Maal gaa isinutti gamtanii miti ma? Isinutti gamtanii ballee. Maal isinutti gamtan miti ma kan qofa waan dubbattare keessanis dubbadhaan. Deebaan garuu eddee daabbootti amanteetti kennite maallaqa amanuu dhiiftaa jechuun maali? Nutti himuu qabda turte jechuudha. Nutti himuu qabda garuu kanas ta'e sana carraa tokko kenninaa fi eenyudha. Kennaa garuu wanti Oromoon irraa qulqulleeffachuu qabu. Ila obboleessa kiyya maallaqa harkaa fuutee kaatee hin kennu sababa kanaaf hin kennu jechuu mirga qabda. Waan fuune immoo waan rabbi si ergu tokko yoo hin fuune wanti fuute ta'e jedhamu hin jiru. Yoo mucaa kana harkaa immoo maallaqa fuute ilaali waa tokkotu jira wanna dhugaa tokko namni hin heeruma hin hiikama akka amantaa islaamaattis jira. Tokkoon si xaallaqa anammaa dhawurraa koo hunda xaallaqee fixeera hirumuu dandeessi gara booddee jechuudha. Sii galee fakkeenyaaf hiikeen fixe waan hin qabu. Hiikeera jechuun dargaggeessatti hirumuu dandeessi nama guddatti hirumuu dandeessi mirga isheeti. Inni fuudhu suni booda heerumtuun si fuudhe jechuu danda'a minaa isa sana beeka heerumuu immoo hin dandeessi. Amma intalli ati xobbee fakkaattaa heerumtee tariitii bakka akkamina shawwaddi minaamin jettee jaarsatu qabdu akkamittiin xabbafamaa. Ijoollee wayii barbaade xabbasuun qaba jettee ramshaa kaasuus dandeessa mirga keettatis godhes. Haa ta'uutii garuu wanni dhugaan tokko nuti dubbannu jaarsi si dhufe sitti hori'uu danda'a. Si doorsisuu baalii fi warra koo akka ragoote jechuu danda'a. Isiinis yaan durba duudhaadha itti sitti hirumuu dandeessi. Kana hunda shawwadamuu dandeessa badeedhaan dhiifama si gaafachuu dandeessi kanaaf. Si galee garuutii maallaqa kana waadaa galtee kaampaaniin hojjenna waliin jijjiiramna jettee yoo harkaa fuute waaqayyoon sodaadhu hin kaadin. Dhugaa rabbi jecha si goyyoomsiteef immoo dhiifama si gaafachuu dandeessi. Fakkeenyaaf akkana dhiisuu dandeessa bara. Eega bartee uffata keessa saabbattee sinumayyuu shaanxaa kee uffata kee naqattee dhiiftee biraa kutuun mirga keeti bara. Mirga keeti fuuchuu dandeessa kan biraas hin barree xabbasteetta takka xabbasteetta maashaallah mitiire rakkoon qabu. Maammadoon silaa sana nama tokko na dhaggeeffatu. Isa namoomaatitti waan irra isa dubbii osoo hin taane dhaggeeffadhu kan namoomaati amma kan namoomaatti jira. Dhaggeeffachaan ture irratti. Ayyee dubbadhee meeshii waan dubbachuu jette. Ella maalidha beektaa akka namaatti sitti meera duras kaleessa gaafa dheengadda wajjin haasofnus hunda isaa sitti meera akka nama tokkottanii intala kana yookiin ittaasa yookiin itti wadhee gatoo otoo hin taane jaalala dhugaa jaaladhee ture. Jaalala isa dhugaa akka ishiin natti himteetti dhirsan qabattee akka ishiin natti himteetti jireenya wajjin uumadhee jaalala dhugaa jaaladheen ture. Kalja otoo wajjin akkasitti deemnu kana na dhoksitee kana too biraa qabdu jaalala ammoo laayifiif na barbaada gaafa ishiin jettu ani lakki waan akkasii miti jaalala dhugaa si jaalachuuf hin jedheen. Ishiin garuu laayifii asitti nafaana dabarsitee biyyatti
isatti galtee heerumuudhaaf sii galee isatti galuudhaaf yaanni ishee akkas ture sii galee ani kanan beekne garuu yeroo sanatti lakki ani jaalala dhugaa si jaalachuuf si barbaada jedhanii wajjin haasa'aa turre akka kana dirasii anaa xiqqaa naannoo ji'a 7-8 wajjin haasofne dubbiin kun gadi ba'een gaafa dubbiin kun gadi ba'u waan ofiishiitiif dhirsa biyyaan qaba jettee natti himte takka hin qabdu waan na takka akka kana qixxee wajjin hin deemu ture notoo ishiin akkas naan jettee raatti gaafsana iyyuu irraan dhaabadha sii galee kanaaf iyyuu dhirsi sun illee dhufee keessaan dhufee aga suura koo galabbaxamee dirasii keessaan dhufee waa meeqa naan jechaa ture dhirsi sun illee iddoo kanatti dhufee ifaan ifa walitti himnee isa keessaan illee jecha tokko waanan jedheen qabaa innillee waan naan jedhe qabaa asirratti dubbanne ishiinis kennaadhaan dhirsan qabaa nan fuudhiin dhirsan qaba nan jaalatiin jedhee itti meera jettee akka gattu oddoo birrii ishiittis nan kakadhaa fi rakkoon qabu kanaan hin xumurraan ajandaa minaamini wanta barbaachisu hin qabu haafiddusa. Yeroo guyyaa barbaadde maan ta'an guyyaa barbaadde maan ta'an nan yaadan. Guyyaa barbaaddetti kun akkana waamte kana si qofa osoo hin taane waa'ee mucaa sana waamu siin qofa hin fayyadu mucicha fayyadamaa ta'uu danda'a. Na fayyada anaaniyyuu na fayyada seera waan na fayyaduun qaba anaaniyyuu seeraan na fayyada. Amma kana godhu mee yaaleen ture jedhee qoyyaa tokko sitti hima mucaa sana oonlaayinii hin qabne kaardii bitii ergi maallaqaa hin bilbilaa naan bittee natti ergite jechuudha. Amma immoo lakkoofsa dogoggoraa natti kennite akkan waa shakku na godha. Obboleettii koo maallaqa qabda miti hin beellamnaa beellamii mucicha sana nama oonlaayiniitti isa dhugaa waaqayyo sarga shaambuuni turkiin hin jiru baadiyyaa jiraata yoo ta'e anda saatii beellamii daarektii haasofsiisaan daarektii irratti dheen hin beeknaa fi oromiyaa baadiyyaa keessa fakkeenyaaf bakka dhaloota kiyyaa ammaan hin jiru ni turkiin daarektii iyyuu hin jiru bakka waan isaan beeku ammoo durii hin jiru jechuudha hin buqqifatan ta'e hin beeku hin dalagu jechuudha jala taa'ame sababni isaa baadiyyaa keessatti ni turkiin intarneeta miti daarektii iyyuu hin jeeqa waan ta'eef maan qabbanee namiti maqaansi galaanee moo maan isiin ati dhimma maqaa isinitti himaa warra beektan nawwaa maafani maan itti himaa nutti himaa ol ta'e Qorontos nu isa beektan maqaa isa beektan sanatti Qorontos miti irraa ba'e atis ijoollee azabaa jirtaa deeba Adaba biyya duuniyaa galchaa jirta. Okay, Qorontos. Tokkummaa dhaga'aan jira. Ilaamee tokkummaa. Okay, waa tokko murteeffan. Wanti nuti murteeffannu amma kakaadha. Itti meera mucaan kun baduun barbaadu maallaqa kana sirraa qabaachuu maanu narraa hin qabdu jedhee viidiyoo baratee wangeela mataatti baatee siigalee nama amantaa tokkoof inni asii nama amantaa keessan orduuf atilleen isalleen kakachiifna. Kana gochuuf garuu jaarsa kee biyyaa sana bilbili siigalee waa tokkotu jira waan ati mirga qabdu tokkotu jira maqaan kee Qorontos mirga ati qabdu tokkotu jira mirgiin ati qabdu suni abbaa warraa tokkotti heerumtee adda baatee nama biraatti heerumuu dandeessa yookaan adda baatee kaatee deebi'uu dandeessa. Garuu afaan sarraa dhaga'uun barbaada. Siigalti miti dubbiin mirga qabda. Yoo wal dhabdee nama biraatti heerumuu hin dandeessa. Yoo wal dhabdee ta'e abbaa fedhetti maa daa'ima waggaa 5 hin taane. Nama sanaa wal dhabdee. Wal dhabdee kaates immoo deebitee araaramuu dandeessa kun mirga keeti. Garuu jechuun ati jette kan afaan sarraa dhaga'uu waan hin barbaaduuf bilbila isaa sirrii yoomitti irraa fuutee naa kennitee mucaan kun illee sii kakatee wangeela qabe. Maallaqa kana irraan fuudheen ganne isiin ganne maallaqa kanatti kennitee hin qabdu yoo isiin natti kennitee irraa hin qabdu ta'e jedhee wangeela qabee kakata harkaanitti kennite biti maallaqa kana silaasa Ayyeen. yaa utuu risiitii ta'e kakaayyuu hin dannu utuu risiitii ta'e kakaan dannu kakaa maalidhaan risiitii argaa waan harka ta'e Tokkummaa rasiitiin iyyuu ni jira kan Saawudirraa ergame immoodha. 800 sana dhiisi kan 800 akka nama ragaa Dhibba saddeeti dhaggeeffadhu isa 800 yoo xiqqaate yeroo 5 siistariin shin irratti dabarsaa turte biyya galchaaf hin tures. An siistarii ishiiti kan ishii miti. Laala nan abbaa beekan maallaqaa maqaa. sun wal nuun dhabsiisu sanaa miti
Nama ni sun salphaadha gifti. Isa sadii argannaa isa saddeetii laafaadha. Sanaadhis baay'ee laaftuudha kun. Rakkoo dhabii fi miti bara. Kanaafuu guyyaa barbaadetti mucaa waamee. Qoy amma sitti dubbanna amma sitti dubbanna. Tokkummaa eeshi beeka ilaa akka gootani amma jechuudha tokkummaa. Amma kan goona beektaa ilaa. Ani dhaga'ee bar waan ati jette. Dhaggeeffadhu an siifis dhugaan barbaada. Mucicha kanaafis dhugaan barbaada. Isa biyya jiruufis dhugaan barbaada. Siigalee asis dhugaa kenn dhabin. Mucichi kunis yeroo amma wal jibbitan malee dura wal jaallattu inni kun dhugaa isaan dhabin. Sunis abbaa warraa keetii tarii waan jedhe qabaachuu mala. An afaan waanumati naan jette rakkoon qabu afaan isaarraa dhagee jennaanan wal dhabnee kaanee walitti deebiine yaa jedhu bara ilaali ammallee irra deebiin sitti hima. Abbaa warraa tokko waliin wal dhabdeetta yoo taate siigalee eerumuu dandeessa nama biraatti namni taa'ee qiyaamaa eegisiin jedhu hin jiru. Siigalti miti dubbee. Walloltee kaates immoo itti deebi'uu dandeessa. Maatti deebita namni siin jedhu hin jiru. Jaallattee kaates deebi'uu dandeessa. Akka amantaatti jedhaa jiru amantaan beeku booda immoo amantaan akkana miti tokkummaan immoo amantaa keenyatti qoose akkanaan hin jenne akka amantaatti hin jenne akka dimokiraasii nu. Inda Ameerikaanu isaabu inda Ameerikaanu akka Itoophiyaa kanatti yaaduun akka Ameerikaatti sitti baay'ee. Siigalee booda immoo amantaan akkana naan hin jedhinaa jechuudha. An akka Ameerikaa akka dimokiraasii mibbaan lagaraallee akka dimokiraasiitti ani sitti maayira jechuudha. Mirga keessa. Booda immoo amantaan akkana jedhaa tokkummaa akkamitti akkana jettanii akkanatti ni jenne jasbooti. Akkasii lakkoofsa abbaa manaa keessa sirrii bilbila irraa fuudhi. Namni kun si dubbisaa irraa kaase jedhi. Yoo feete kana jedhi deebisiif jedhi rakkoo tokko qaba. Waanuma feete. Tokkummaa. Eeshi beeka elama akkam akkam ta'a beektee ammaani abbaa manaa koo sanallee ufuu ibsuu danda'a. Lakkoofsi inni naa kennes kana amma deebi'e ganaa siimii haaraa haa baasifatu yoo jette immoo eeshi. Garuu immoo isa kana asumatti kun hundumtuu as jira waan ta'eef asumatti yoo naa xumurtan maal rakkoo qabame. Kan abbaa manaa koo sana itti deebina baganiiru himaattu sin galchire. Baga heerumte shoo sana goolabuu fi mucaa kana kakachiisuuf innis bar mirga akkuma itti gaafattu kana ilaal. Waan kakka waa'ee gara biraa miti kana sadaqatee fi waa'ee mabirrii kan koo hin fuune sun kana kakata beekaanis kakkataa beeka kalas. Dhaggeeffadhu. Ati dhugaasa keetii qofan barbaadin dhugaasa kan namaas barbaadi. Siigalee hundinuu dhugaa nagaluuf jedhu hundaa'a. Amma ati si qofaa dubbanne yoo deemne faayidaan qabu. Dubbii tokko wara'uuf ka'umsa isaa beekuun barbaachisaadha. Siigalti mitiire ka'umsa irraa yoon cufin faayidaan qabu siillee. Atillee akkatti kakaatti hin nyaatamne dhugaa wayii akka argamu si godha sababa ta'a. Siifillee jechuudha. Wanti namni kun kakaarraa bilisa nu gochuu danda'a abbaa warraa kee kun dhufe jechuudha. Kaammaa kun kakaarraa bilisa nu baasuu danda'a. Maaliif kallattiin kaffala akka nu jechisiisuu danda'a utuun kakatame. Si kakaarraa si oolchuu danda'a. Siigalee yookaan isa kakaarraa oolchuu danda'a waadanuutu jira. Miskiina kana isa yaadannu na dubbisiisi isa dubbisee yeroo isaa mijatetti bilbiltee irra lakkoofsa isaa irraa fuutee isa dubbachiisnee asitti wangeelaawwii tokko olfinnee nama waaqayyoo tokko finnee hin kakadhu waan jedhuuf hin jiru maallaqa kee yoo nyaate hin kakadhu jedhe malee. Dhugaa qaba taanaan haqa qaba taanaan hin kakataa jechuudha. Atis dhugaa qabda haqa qabda taanaan hin kakataa jechuudha. 32 sitti natti kenne lakkoofsa. Inni 32 nama abbaa warraa keetiiti 43. Nageessuu.